Waamicha obboloota jidduutti dhukaasni haa dhaabbatu jedhu eegalamee jiraachuun OMN dubbata. Yaadni fi fedhiin uummata Oromoo hedduunis isa kanaadha. Harmee ilmaan ishee dhabdee boossu arguun, ilma dhiiraa gocha sukkaneessaa irratti raawwatamu arguun, uummata bahaaf gala rakkatee dararamu arguun, uummata naannoo jiraatu buqqee faffaca'u arguu caala wanti nama gaddisiisuu fi hirriba nama dhoowwu hin jiru. Ammatti waraana waliinii Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin akka xumuramuuf waamichi sagaleen dhukaasaa obbolaa jidduutti haa callisu jedhu adeemsifamaa jiraachuu dhageenye jirra. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti waan hundaa oliin nageenya barbaada kan jedhu ijoo marii yoo ta'u, kanaaf qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran sagalee dhukaasaa callisisuu akka qaban namoonni duula kana adeemsaa jiran dubbataa jiru. Rakkoon siyaasa Oromoo qawween osoo hin taane mariin furamuu qabaachuu qaban yaada hunda keenyatti waliin nu galchuudha. Siyaasni Oromoo dhiiga wal dhangalaasuu keessaa bahee gara marii siyaasaatti ce'uu akka qabus himamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa marii nagaatiif haala mijeessuu akka qabus dhaamamaa jira. Nutis uummanni Oromoo kana barbaanna waan ta'eef obboloota dhiiga waliinii dhangalaasaa jiran kun dhaabbatee rakkoo isaanii ilaa fi ilaameen furachuu qaban kan jedhu fedhii hunda keenyaati. Nagaan hunda caala. Yaadota akkanas jajjabeessuu qabna. Lafa nagaa oola. Kun mana gurbaa qaxaleeti.